Warroonni jaarsa kee fidii abbaan manaa kee eessaa alamii jettanii na gaafachaa turtan. Kunooti kanadha jaarsi kiyyaa ishiin maddii immoo anuma dhasiniin jedha kun ilaala garbuu amatii jirra. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii. Viidiyoo koo kana laayikii godhaa isiniin jedha warri isinitti tole biyya yaadattanii biyya yaaddanillee. Innaa viidiyoo kana gubbaarratti abbaan manaa kee fidattu kun oddoo wajjin hojjennu guyyaa wal bira oollu waan ta'eef akka carraa ta'ee galgalaa laala kunoo garbuu qamadii wanni namni illee hin jiru siniin jedhaan inni dhallee nanaa amallee ani hin irraanfanne ijoollee waggaa jaabiyyaa arabaa taa'ina irraanfadhasee garuu hin irraanfanne kiraa kennuudhaaf har'a birrii baay'ee nama gaafata sila saniitiif. Akkasitti ilaalkina wal wajjin ammaa jirra abbaa manaa koo wajjiniin argaa isiniin jedha. Inooti abbaan manaa kiyya huqqataadhuma kana ani biraa deemnan na jalaa huqqate. Inni akkasii isiniin jedha lallarraa fuudhee warratti tas kennina jedha taaraa walirraa fuunee amnaa ani ittiin hidhannaa buqqisiin jedheeni beektu ani nan hidhaa amma immoo inni immoo inaama jechaadha. Gizeen ani hidhu namaa tara walirraa fuunee waarrannee tojjannee naannamee jira. Awuu yaadattanii amma biyya laalaa. Jechaan alaa akka dhiiratti giqqu godhee hidhachaadha. Yaadadha amma ijoollee tokko hojjeta malee inni duran bare jechaadha. Otoon gaa'elatti galin durayyuu nan beekaa garuu immoo ergan gaa'elatti galee san hojiin kiyya waan ta'eef nan hojjedha siniin jedha. Innaa kunoo akkas fakkaata kaayama mooni narraa fuudhee taamaa ani immoo kunooti nani hidhaa jira geggodeenidha jechaadha. Laalamee akkatti maratan akkanatti maratu jechaadha carqiin immoo narraa oolchee jira. Shurraabiitti jalana jalaa ba'e sababii isaa hojiirra waan hin jiruuf jechaadha. Innaa hojiirra hin jira viidiyoo waraabe. Viidiyoo waraabuun kiyya immoo bareedadha. Ijoolleen tokko irraa barattu jedhee tanani maaliif seetan? Gaafa biyya galan namoonni tokko hojjetu tokko hin hojjetan jechaadha danda'anii amma ji'aattoo hin hojjedhu jedhu fa'aa jira goomentii keessan laalee laala isiniin jedha. Innaa kun olaanaa akkas fakkaataa hidhee hin jira geggoodhee laala akkuma dhiiratti micayyoo san hin deemi jedhu inna gaama ture sagalee wacaa waan jala galeeffan achumarraa sagalee keenya achitti hojjedhee nan dhiise isiniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii silaa. Abbaa manaa kee fidii alamii abbaa manaa hin qabdu moo naan jettu kun bicaraan ma bira rajoo maal taatan inni akkasii isiniin jedha. Amma immoo kan woowuu jettu ka koomentii irratti woowuu jettu nu hojjettoota bareedhasii bakka waan ma barbaanne hojjennu waan arganne kamiyyuu hojjenna jiruu keenya jijjiiruudhaaf jecha sitti mee ture ni qallaballee hin bitu isiniin jedheen ture. Egaa lammata isinitti namu isiniin jechuun barbaada waan han barbaade nan hojjedha waan ta'eef laalamee amma galee ji'a tokko keessatti waan baay'ee hojjedhe jechaadha. Tokkommoo maal jettee koomentii naa barreessitee koboota akka bixaafxaafuu naan jettee jirti. Okkee horiiti bar guyyaa biraa sitti argisiisa. Innaa isuma kun shalii faa deemanii ijoolleen baadiyyaatti guurtusa maal magaalaa keessatti asitti suma guuru dhugaa rabbii ani moorii waan hin qabuuf bar inni birrii baay'ee bita bar hin gurguru namoonni tokko isiniin jedha. Innaa akkas fakkaata kaayee dubbiin obboloota kiyyaa hojiin hin tuffatamuu waan barbaadan hojjechuu dandeessu. Ani ofii akkatti kichkich godhanii haamuun kun amma akka isinitti tolame ilaama garbuun kun inni kun xeena'ee hin ta'a. Akkasuma bessoo hin ta'a. Bessoo serkutanii dhugassan hin beektu jedhee yaada. Akkasuma immoo maal taanan bira. Akaayii kinoo godhanii warratanii maal jedhu biyyoota maal jedhama maqaasayyuu irraanfadheen jira ka isatti ilaa baqsanii warratanii too nyaatu jechaadha wanti kun jechaadha garbuun kuni innaa akkas isiniin jedha akkanatti nyaatama jechaadha wanti inni hin taane hin jiru bakka waan gama hojjettu gaafa xaafii haamu xaafii soofuma manama maala nan birrii 3,600 kennuuf abbaa manaa hiyya wajjin galgala hin haamu. Kuma jaan qoodatti kennu sana galgala suutadhe qabbana gisee yoonaa inaamu meenam aameetu birrii shisan kuma jaasan waan itti fedha kiyyaa waan barbaade ittiin hin godhadhu maal isiniin jedha yeroo qabbanaa ganamaa fi galgala hin haammamu. Ijoolleen tokko immoo hojiitti of hin bubuusinii na jettu lama tokko dhufee darraa fuudhee na gargaaruudhaayi.
Innaa akkasii isiniin jedhaan immoo na gargaaruudhaaf narraa fuudhee abbaan manaa kiyya ammoo ammaa si'eemee jira siqee jira jechaadha inni na biraayi. Innaa amma immoo akkasii kunoo amma immoo tuulan jira jechaadha. Tuulaa kana yaadatu laala akkataan gartokkeetti nan tuulaa jechaadha. Odumaan inni kun na gargaaruu dhufee goddanyaa abbaa manaa kiyyaatti na gargaaruu dhufnaan nan immoo isa lafa nannammee jiru sanan tuula jechaadha. Nan tuularree nan hidharree waan hin hojjenne iyyuu hin jiru. Laalamma gara nanan jiru tokko faan kaasetu amma horii jalaa kakkaase tanan tuula jechaadha. Akkas ginoo hojii jechaan ispoortii jechaadha barra. Furdina illee namarraa qannasa. Furdina xiqqoo waan itti jiruuf kanaaf qannasuuf jechaan an akka ispoortiitti laala jechaadha. Hojii laalaan kaadhayyuudha. Na akkasii biyya yaadattan kaayii kana garuu isa biyyatti faa baadiyyaatti beektu kana hin guuru jechaadha. Lafa hooddiin jirutti faa guuru isiniin jedha. Guuranii too dhoofsisa asitti illee naannoo kanatti magaala jala waan jirtuuf iyyuu akkasumatti maqaasaa iyyuu gaarii yookaan immoo waan tokkoon guuru jechaadha. Guuranii warrataniiti isaan dha'uu akka biyya baadiyyaa keenyaa miti jechaadha. Ofiin baatan biyya kanatti ofiin baatan aamuudhuma yoo ta'e malee aamus yoo ta'e immoo garuu wanti ittiin aaman hin jira haamsisuus hin danda'ama jechaadha. Birrii ofii baasanii rekkoo hin qabu. Garuu ani immoo jiru waadha waan ta'eef fataa ittiin jedhee hojjechuun an barbaade taa'urra jechaadha. Yeroo sa'aatii muraasa horii kiyya qallabaa sa'aatii muraasa bakka ganama yoo hirriibaa ka'ee qursii kiyya qabmasee buna fide fidhadhee isaan booda sa'aatii misaarraatti amma sa'aatii misaatti deemee aamuu danda'a. Sa'aatii misaatti immoo galee toomisaa kiyya nyaadhee xiqqoo immoo boqodhee horii kiyya as goggodhee fi warradhee gara galgalaa yeroo amma laalamma gara galgalaati yeroo ammamu kuni. Aamuun danda'a jechaadha. Maaliif jiru ofiiti waan ta'eef jiru haraba hin caalu. Innaa akkasii isiniin jecha barbaada hordoftoota chaanaalii kooti. Of jajuuf osoo hin taane barra. Ani qamadees taanan akka nyuttee akka dhiiratti geekka odee ishii hidhaa. Xaafii fa'aa akka naamuu jaalladhu hadda jechaadha. Qofayyuu ittiin guddadhe waan ta'eef intala baadiyyaatti guddatte. Magaalaa miti jechaadha. Ijoollee baay'een immoo eessa jiraattaa halamii jettu keellaa irraa akkas gara yuunivarsiitiitti asiin gadee deemtu. Minjaaroo jedhama safarri nani jiru kun yoo beektan jechaadha. Innaa keella irraa deemtu magaalaa Buraayyuu jala jechaadha. Innaa ijoollee baay'een akkasitti na gaafattu mana kee dhufuu barbaadanis yaa kottaa isiniin jedhaa. Buna isinii daffisaa. Akkuma buna isinii daffisu sanii dhufnaan sin hojiillee sinan hojjisiisa. Namni mana kiyya dhufe dhiirris haa ta'u shamarranis haa ta'u gurguddaan hin hojjisiifne malee abbi tokko yoo buna daffise keessumminnatti dhufnaan abbi tokko immoo yoo shiroon hin jiraanne ta'e shiroo sana hojjeta bakka maandayya kanatti qaqabsiifatee hojjeta lamaa isaaniiyyuu mana kiyyatti teechumni hin jiru jechaadha. Alamii bira dhanneen boqonnee teenya jechuun hin jiru siniin jira. Inni akkas fakkaata hordoftoota jaalalii kooti waan dhaggeeffatanii kinooti abbaan manaa kiyyaa badee bilbila buuskidannaa harkaadha. Tuun ishii sun immoo kun siifanii kiyya siniin jira. Intalli keenya iyyuu nuun qixxaatta jirti takkittiin jalaa taate malee amma itti dabalannee yaadna jirra. Karoora keenya kunillee itti dabaluudha. Isiniin jira laalameen talati tana miixee tana siniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kooti na fakkaattee abbaa fakkaatte laata. Lachuu akka ishiin jaallattu badee akka malee nu jaallatti jechaadha. Chaa'u siniin jechaa jirti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaayi hedduu takka abbaa manaa kokunoo kana yaa hordoftoota kiyya. Yeroo gaarii naaf qabaadha yoo abbaa manaa keessa taa'uun osuma kana siniin jedha. Baay'ee turtii gaarii laayikii sheerii godha maamila koo ta'uu hin dagatinaa viidiyoo biraatti ammoo